بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخين خبجنتوت خننين أنا إسن نجره خنا أجرتن قوردو فاجرتن وان جالتني ولدت إسن هباسو وان ديستن دور ربي إسن هباسو سجنتادي يسينو داندورت وين دبچو ورباد وركومنتي جالتي دعائي غوتن آمين آمين ولكم بمثله وأضعافه إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله وان دعائنا غوتن تناخدتن دچا ربين إسنيفيس هاغودو دچا هم ربي مليلا كويس سيدا أن بين إسن بين الرب إسني هاغودو سنين إسن جچو وربادي بيتا يرو دانا كانت سكوان دلكم أنت أسجلا يا توتا نينا غرين سينا مالفيف ربي نوني بيخاف جيتي إسن الراوس الرمو من صنع إليكم معروفا فكافئوه جي نما تلتو غما خيسن دلق غلطة غل چاداف وان غلطة غل چتنيف دابدن ربي خدد داداف جي سنيفين أنس ربي سني خدد أني سني خدد جوا دمو ملايكان أسر تيسوسان هقو إسر ربي كس سنياتا وربي كس سياتا ونانجتن سيفي سنجت دعاء تجرة ملايكات الرجب دودا سنجتشا يادا أبليني خن وان أدى خنني هردوف ورجل رجاني دبتن غلطو مادان جان toltuun isin hordoftu hamtuun isin dura fagaattuun jaan jechuu kanatti aansuudhaan wauma kana wal qabatuun arraas dhiyeessuudhaa dhufe seenaa bareeddu seenaa tokkummaan qabdu jaalalti wal qabaachuu waan isin qabdu yoonii fi wal jaalattee gurmuu walii taata tokkummaa yoonii fi qabaatte waa hunda dura dhaabbatta roorroon sin deddeessu gabroonfataan sin deddeu wanti feete tokkummumatan teetiitiitu miskiinummaas dhabamsiisee waa dhabaas dhabamsiisa tokko rabbi nu haa godhu arra tokkummaan akkamitti ati quban qabne waa dalaydii jechuudhaan dubbachuu deema tokkummaan kan ati quban qabne roorroo sirraa deebifti seenaa taabi'iyyoota keessatti dubbise ummata islaamaa ture waggaa 7 guutuu bokkaa dhaban rooba waggaa 7 guutuu abartitiiti sani warri moggaadha mootummaan kaafira jechuun kan moggaa isaanii jiru marii takka mari'ate paarlamaa irra dhiyaate akkana jee dhaggeeffadhu warra ollaa keenyaa kana waggaa 7 guutuu roobni roobnee fi bokkaan hin buunee fi yoonif hin madheynee dhooyne biyya san khayraata isaanii biyya isaanii daangaa isaanii seenne doolaa teenya mootummaa teenyaan babal'isuu ni dandeenya biyya tana dheynee haa dhooynu namni guunii fi abaaritti bu'ee nisni bitamaa warra isaanis walirra godhuu dandeessa tokko tokkoon qabdee tokko tokkoon cafee taa'ee jeeti paarlamaa irratti yaadni dhiyaate hogguu kana xiinxalaan isaanii xiinxaltoota qabaa miira biitii hundinuu yaa jiran akkanatti waggaa 7 roobni roobinii fi sababa kanaan dha'uu dandeenya jettanii ifin abdatinaadha dura nama gabaasa isaanii nuu galchu waggaa tokkoof jechuu amata tokkoof ergaa nama afaan isaanii beeku kabakka charchii isaanii dhaqu kabakka masjida isaanii bakka awwaalcha isaanii bakka aruuza isaanii bakka eebba isaanii bakka isaan magaalaa isaanii bakka isaan itti walitti qabaman hunda dhaqee laalu haala isaanii akkatti jiran ummata diigamaadha moo ummata jaaramaadha ummata tokkummaa qabu moo kamii ummata abaar kun waa isaan godhe moo ummata abaar kun waa isaanii godhe firra bartan malee tuujii dura tuujii baharaa jechuu bishaanii muka firraa kaayanii laalanii firraa laaltan malee ittiin seeninaadhaa jiyee tokko yaada qanne hayyee yaadni bareedaadha jeniiti nama afaan biyya sanii beeku laalanii namoota baharraa ilaa dhiha qoratu ka dhiharraa ilaa baha qoratu ka kaabarraa kibbatti ka kibbarraa kaabbatti keessa deemu waggaa tokkoof keessa gadhiisan maqaa turistiidhaatiin biyya tana keessa deemee daawwata duuba bakka hunda dhaqee bakka namni walitti qabamu ni dhaqaa nama kana keessa ni ta'a afooshaa keessa ni ta'a ni dhaggeeffata jechuudha waggaa tokko guutuu baranii as dachaan paarlamaa irra ta'anii gabaasaa irraa dhaggeeffatanii jirri gaa warri yaa'e toora nam 10 kana gabaasaa isaanii walitti cunfanii katabanii as dhiyeessan gabaasaan akkana jaa kabajamtoota ministeerota biyya teenyaa mootummaa ollaa keenyaa kan waggaa 7 waggaa arra jiru kana waggaa 8 jan amma tokko biree kan himmas qoratan ni dhooyneettanii kan wal mari'attan kanu ergitan gabaasaan nuti galleen kana fakkaatti ni dhooynaa jettanii dhaquu dhiisi asii hin niyyatina
نيون عملنا مالف جنان أمة كسينا قرر أمة بلشون ثاني بكت أوتي أمة ثاني تياتو أمة مساني كان أكمل قدفنا جياتو أمة ثاني بلشوت ثاني تيف دعائي خرطو خبلشون ثاني أمة ثاني تيف دعائي خرطو خان إمامان ثاني ورئيسان بودان صلاة دعائي خدته فارس خان أمني شيكان ثاني فارس أمة توكم ما قبو أمة أبوتين كبينيا ورا وانكم نخنا أدفع فراتني أكا غرتي مالي قوبيرايتي أني سما خنا نادنده أني سما خنا نادنده جان إنه ما تونو تيجي واني غره وركا مالوتا ور مسكينوتا خدور صدقة قدرت ربي نوت الروبي نيو جاني مالف جنان نقادين بيجالا ديتت بيجالا رميشانيت وان بيجتنا مو وانا كالبودا وانا دادات الروبت تناجمني biyya biraa geessanii gurguran hoggaanee fi baatiin geesse ummata kanaaf akkana damoosa baasaniiti akka qayyi masqal yookiin dhaabbata gargaarsaatitti hiran saniif ummata akkasii hin agarree ummata tokkummaa qabu ittiin niyyatinaadha gabaasaan kan aggale maashaallah eega dhugaa ummanni san itti mari'achuu tanaas quban qaban warra as keessa yaa'u kanaas biyyuma lallaaluu dhufanii beeku jiran malee gabaasaa kana galchuu deemanii quban qaban tokkummaan tante haati quban qabne waata siduuba waada leedi oguu gabaasaa irraa bu'a warri paarlamaarra taa'u harki guddaan nuti ummata amantii san qabu ambarra irraa qabanne itti amannaa amantii isaanii nutis qabanne jeniiti ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasuulullah jedhanii shahaadaa qabatan maashaallah warri amantiin qabatin ammoo maal jedhan isin warri amantii islaamaa qabatan mirga qabdanii nuti immoo wanni daleenu jedhan qabeenya guddaa gargaarsa baankii biyyoolessaa irraa baafnee ummata san dheeynee ajiila qopheessinee dheeynee laallu jedhanii qopheessanii warra amane sanis fuudhanii kadhamaniinis waliin ganda san dhaqanii biyya ollaa isaanii san kabajamtoota olloota keenyaa asumatti waggaa 8 guutuu rooba dhabdanii osoo nefi jirtanii nuti isin gargaaruu dhabuudhaaf gadda guddaadhaan nu dhagayama baay'ee dhagaddine dhiifamaas nu godha ammoo har'a waa lamaan isinii dhufne namoota amantii teessan qabate gurguddaalee ministeerota keessaayis nama hammana isiniif hinne kun amantii teessanillee achi teenyee qabanne jaalanne tokkummaan teessan nu hinaafsifte jechuudha kunis gargaarsa miiliyoona hangana kun doolaara isiniif hinne jedhanii kannanii achitti gammachuudhaan galan waan kanaas ifinimne isan eenyu hime warra amane isantu eega seenaa tana barreessee sababaan nuti amanuu dandeenye tokkummaa tana agarreeti jaalala isaa wal jaalatan agarree bakka silaa namni abaari jee wal dheessutti hoongu jedha jee wal dheessutti isaa walirra tumsuudhaan walirraa dheessuu dhabanii walit dheessuudhaan sababa saniin islaamummaa jaalannee jedhaniiti warri amane san seenaa tana barreesse mee ammamta akkamii ooyti tokkummaan ati qabdu jaalaltii ati qabdu suma achi roorroos irraa deebifti haati quban qabne xabaqaa tokkummaan xabaqaa guddoodha akkasi quba qabaadhaa bukaattoo jedhan kana guddaadha akkasi quba qabaadhaa saniif tanaa wal qabatti jechuudhaaf da'awaa irrattis tokkummaa diinii irrattis waan diinii duniyaa irrattis hanga jirru haa wal bira dhaabbannuun isiniin ja'a rabbi nu haa xaaru subhaanaka allaahumma rabbanaa wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله